Akka wanta kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota hordoftoota Afrikaa digital media oduu guyyaa irraa qaban isiniif dhiyaannee jira. Oduu irraa kan isinitti himu an Obsaa Rudaanii oduu kan jalqaban. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti argaman haala rakkisaa keessa jiraachuu Afrikaa digital mediaatti ibsan. Haalli lammiilee Itoophiyaadhaa biyyoota garaagaraa qaxxaamuranii Saudi Arabiyaa carraa seenan itti harkataniin erga Saudi Arabiyaa galan immoo mana hidhaa keessatti kan argaman haala rakkisaa keessa jiraachuu isaaniitis dhagahame. Samir Jootee waan odeeffate qaba. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti argaman haala rakkisaa keessa jiraachuu isaanii Afrikaa digital mediaatti himan. Lammiileen Itoophiyaa jireenya fooyya'aa barbaaduuf gara biyya ambaa Saudi Arabiyaatti godaanan mootummaan biyyattiitiin hidhamanii mana hidhaa keessatti haala baay'ee rakkisaa ta'ee fi sarbama mirga namaatiif saaxilamaa jiraachuun isaanii himame. Lammiileen yaada isaanii nuuf kennaniin akka ja'anitti erga mana hidhaatti galfaman waggoota 3 ol kan lakkoofsisan yoo ta'u mootummaan biyyaas ta'ee konsilaan Itoophiyaa kan Saudi Arabiyaatti argamu iyyata isaanii osoo dhaga'uu akka jalaa callisee himatan. Nuti lammiileen biyyoota Masrii, Suudaan, Sumaalee fi biyyoota biraa waliin hidhamnee jirra. Hooggantoonni biyyaa lammiilee kanneenii fi konsilaa isaanii yeroo garagaraatti dhufanii lammiilee isaanii kan daawwatan yoo ta'u hedduu isaanii mana hidhaa kana keessaa baasisaa jiru. Nuti lammiilee Itoophiyaa warra taane garuu turtii waggaa 3 mana hidhaa kana keessatti dabarsine keessaa qaamni dhufee nu laalee dhimma keenya irrattis dubbatee tokkolleen hin jiru jedhu. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa biyya Saa'udii godina Naajiraan keessatti waggaa 3 oliif hidhamnee jirra jechuun doktoroonni mana hidhaa kana keessatti argaman lammiilee biyya Masriiti. Masriin immoo dhimma hidhaa laga Abbayyaa Itoophiyaa waliin wal dhabde irraa waan jirtuuf lammiilee keenya osuma isaan dhukkubsatanii lubbuun du'aa jiranii bira dabru. Lammiilee biyya biraa ni wallaanu. Sababa kanaan lammiileen Itoophiyaa dhibbaan lakkaa'aman mana hidhaa kanatti du'aa jechuudhaan lammiileen yaada isaanii kana kannatan dubbataati jiru. Godaantonni jiruu gaarii barbaada gara daangaa Yaman kan Saudi Arabiyaatti godaanan guyyatti yoo xiqqaate namoonni 10 ol daangaa eegdota Suudiitiin ni ajjeefamu kan ja'an lammiileen Itoophiyaa kun kan carroome daangaa dabree Saudii seenaa. Kaan immoo mana hidhaatti darbatamuudhaan waan uffannuu fi waan cirra ciisnu dhabuudhaan dhukkubaan qabamnee rakkina hamaa keessa jirra. Mootummaan Itoophiyaas ta'ee konsilaan biyya keenya nu gatee jira jechuudhaan yaada isaanii ibsatu. Lammiileen Itoophiyaa hedduun biyya keessatti mana hidhaa magaalota Riyaadii fi Jiddaa keessatti argaman rakkoo mana hidhaa keessatti isaan qaqqabeen akka du'aa jiran lammiileen kun ni himu. Keessattuu daangaa biyyattii karaa Yamanii fi manneen hidhaa kibba biyyattiitti argaman kanneen akka mana hidhaa Naajiraan, Jiizaan, Taarik Al-Kharajii fi Shumeysii fi Taahirfaa Hayirii fi kanneen biroo keessatti lammiileen Itoophiyaa waan uffatan dhabuudhaan yaala fayyaa dhabuunii fi waan irra ciisan dhabuudhaan akka dhumaa jiran himan. Uummanni Oromoo biyya keessa jiranii fi guutuu addunyaa irratti argaman akkuma kanaan dura rakkoo keessa jirru kana keessaa akka nuti baanuuf mootummaa Suudii irrattis ta'ee mootummaa biyyaa irratti dhiibbaa uumuun nu haa baraaru jechuudhaan yaada isaanii Afrikaa digital mediaatti himatan. Oduu keenyatti aanti yeroon isin dabarsu Antooni Bilinkan bilbila muummee ministeera Dr. Abiy Ahmediin haasawa waliin taasisaniin haalli naannoo Amaraatii fi Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru haalaan akka isaa yaachise ta'us ibsaniiti jiran. Ministeerri muummee dhimma alaa Ameerikaadha Antooni Bilinkan ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin bilbilaan mari'achuun ibsame. Bilinkan haasawa muummee ministeera Abiy Ahmed waliin taasisaniin Ameerikaan haalli naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa jiru akka isaa yaaddese ibsuu isaanii waajjirri dubbii himaa isaaniitis beeksise. Rakkoolee naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru hiikuudhaaf karaan jiru filannoo nagaa hordofuu qofaa kan jaan Antooni Bilinkan marii siyaasaa gaggeessuudhaaf fi mirgoota namummaa kabajuun dirqama ta'us hubachiisaniiti jiran. Qondaallee Ameerikaa kun erga bilbilaan haasawaa taasiseen booda muummee ministeera Dr. Abiy Ahmediin haalli naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa akka yaachise ta'us bal'inaan ibsaniiti jiran. Tole daawwattoota keenya oduu keenyatti aantu yeroon isin dabarsu aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti hidhattoonni fannoodha hawaasa nagaa ajjeesaa jiraachuun jiraattonni himan. Aanaalee Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti jiraattota irratti humni finxaaleeyyiidhaa guyyaan gara guyyaatti ajjechaa fi haleellaa irratti banaa jiraachuun isaanii haalaan kan yaachise ta'uudhaas jiraattonni komachaati jiru. Oduu kanaaf bal'ina isaa Badhaasaa Jaafar akka itti aanutti nuuf qindeessa.
Aanolee godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti hidhattoonni garee finxaaleeyyii fannoo itti fufiinsaan hawaasa nagayaa haala suukanneessaan ajjeesaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuraa ganda goobuu sirba bakka addaa Baallee jedhamutti humnoonni kunneen dheengadda gaafa fulbana 15,2016 akka lakkoofsa biyyattii galgala keessaa naannoo sa'aatii 12 irratti jiraattota ganda goobuu sirbaa irratti lola banuun lubbuun namoota lamaa darbuu jiraattonni himaniiti jiru. Jiraataan gandicharraa odeeffannoo nuuf erge akka jedhutti namoonni garee kanaan ajjeefaman kunneen soloowwan isaanii ooyiruu isaanii irratti hiikfachaa jiranii humnoonni fannoon lola itti banuudhaan dhukaasa hedduu booda namoonni hedduun madaa'uu fi lubbuun nama lamaa yeroo sanitti darbus ibseeti jira. Namoonni balaa kanaan lubbuu isaanii darban kunneen abbaa ijoollee torbaa kan ta'e obbo Fayyeeraa Fufaa Mul'ataa umriin isaa waggaa 45 ta'ee fi dargaggoo Lataa Faxxanaa Barataa kutaa 8 ta'uu namni kun ibseeti jira. Ajjechaan kun sababa mootummaan buqqaatota aanolee garaagaraa irra jiran dirqisiisuun gara qe'ee fi naannoo irraa buqqaanitti deebi'a gandoota jirtanitti gargaarsi barbaachisu isiniif ta'a. Hojii idilee keessanitti deebi'a nagayaan jiraattu mootummaan gargaarsa barbaachisu isiniif taasisa jechuun ibsa baaseedha. Namoonni gara naannoo duraa irraa buqqaanitti deebi'uun kan raawwate ta'uu hima jiraataan kun yaadannuuf kanneen. Raayyaan ittisa biyyaatti yeroo tarkaanfiin kun fudhatamu dirmannaa nuuf hin taasifne jechuun namni kun komii raayyaa mootummaa irraa qabus ibseeti jira. Raayyaan ittisa biyyaa aanaa Kiraamuu irra jirus ta'e kan aanaa Amuuraa irra jiru ajjechaa raawwatame kanaan waan takka hin jenne jechuudhaan ibseeti jira. Mootummaan dhufeetis maatii miidhamtootaa fi namoota du'an kanaaf illee waan tokko hin dubbanne jechuun itti dabaluun ibseeti jira. Rakkoo irra deddeebiin naannoo kanatti uumamaa jiru jiraattonni waqtii oomishaa kan oomishatan bobba'an osoo qabanii rakkoo nageenyaaf saaxilamanii yeroo oomishaa irra darbus himaniiti jiru. Dabalataan mootummaan callaa guddiftuu fi xaa'oo yeroo dhiyeessuu dhabuun rakkoo daandii fi ibsaa neetworkii fi bilbilaa yeroo naannoo kanatti yeroo garaagaraatti ni mudata. Dhimma kana irratti hooggantoota aanaa fi godinichaa irraa odeeffannoo argachuuf yaalluu taasisnus milkaa'uu hin dandeenye. Tole daawwattoota keenya oduu biyya alaatti yeroon isin dabarsu humni waraana Burkina Fasoodhaa kan fonqolchaan aangoo taayitee harkaa qabu ammatti ammoo humni biyyattii fonqolchaa gaggeessaa deemu fashalaa'uu isaatis ibseeti jira. Humni waraana yeroo ammaa aangoo biyyattii ofirraa qabu kun yaalii fonqolchaa aangoo humna tikaa fi nageenya biyyattii isaa irrattis raawwatamee fashaleessuu isaatis beeksise. Humni waraana mootummaa biyyattii humna aangoo ofirraa fonqolchuudhaaf aangoo biyyattii dhuunfatee jiru kun ibsa dhimma kanaan wal qabatee baaseen akka himatti qondaaltonni waraana olaanoo fi namoonni biroo yaalii fonqolchaa kan taasisan kunneen biyyattii bittinneessuuf sheera xaxaa jechuudhaanis ibseeti jira. Gareen kun yaalii kanaan yaalii kaayyoon isaa dukkanaawaa fi dhaabbilee riippaabilika biyyattii irratti duuluudhaaf biyyattii gara jeequmsaatti galchuudhaaf taasisan jechuudhaanis ibseeti jira. Humni aangoo biyyattii dhuunfatee jiru fonqolcha gaggeesse yeroo ta'u ammas fonqolchaa isarratti raawwachuu deemus fashaleessuu isaatis ibseeti jira. Tole daawwattoota keenya oduu keenya kan xumuraatti yeroon isin tarkaanfachiisu Paakistaanitti dhoohinsa boombii dhooheen namoota 52 ol lubbuun isaanii dabruun dhaga'ame. Pakistan keessatti gocha badanii balleessuudhaan dhoohinsa boombii namoota amantaaf walitti qabaman irratti raawwatame yoo xiqqaate namoonni 52 yeroo du'an kanneen 50 ta'an ammoo madaa'aniiti jiran. Haleellaa kanaaf hanga ammaan tanaatti qaamni itti gaafatamummaa fudhate kan hin jirre yeroo ta'u biyyattii keessatti haleellaan gareewwan hidhatanii raawwatamuu baay'achaa akka jirutu himame. Kun ammoo filannoo biyyattii baatii amajjii dhufu keessa gaggeessuuf jirtu balaaf saaxiluu malaas ja'ameeti jira. Mootummaa biyyattii fi gareen hidhattoota taarikan Taaliban Pakistan ja'amuun beekamu gidduutti waliigalteedhaan dhukaasa dhaabuudhaa cabuu isaanii hordofuudhaan bara dabre irraa eegalee biyyattii keessatti jeequmsi hammaataa uumameeti jira. Gareen hidhattootaa kun erga bara faranjoota bara 2007 hundeeffamee as Pakistan keessatti haleellaa hamaa raawwachaa kan jiran yeroo ta'u haleellaa jimmata dabre raawwatanii yoo xiqqaate lubbuu namoota 52 fi akkasumatti illee 50 madaa'uun isaaniitis dhaga'ameeti jira. Tole daawwattoota keenya oduu guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma hanga oduu biraatti wal agarru kan nagaa walitti dhaammanu ta'a. Oduu irraa kan isinitti himaa ture an obsaa Ridwaanii. Gama ogummaa kaameraatti Saalaa Abdulhakiim waliin ta'uun isin faana turre nu daawwachuu keessaniif galata qabdan halkan gaarii.